keessa dhiyaatan bilbilaa fi gara na haa dhuftu akkasiin gartee namoonni illee nutti ilaalle nama biraallee dabalannee dhugaa jirtu adii baafnee dhugaa si agarree fi yoo tigistuun si balleessitee jirte balleessaa si akka uumaan qabdutti irraa fuunee fi garaa si fayyifna kanaan alatti immoo wanti jiru hin jiru inshaallah akkas godhaa isiniin jechuu barbaada galatooma. Aye gari dah doga gala tu ni bona rabi. Bona ko hundi kesa. Doga orang bona Kristen di sana dekat. Tigis di bicara terus saya mesti joman ni. Isa isaan ini narra qaban isaan gandummaa jaalatu isaan isaan jalan qabina andro isaan iseerani. Isin hundi kesa nu rabbirraa ko galata ani ko ba tiji amma ila maal jechuu barbaadeetti beektaa tiji gabaa ummatti maal jedha silaan beekanii Oromoo miidiyaa tiktokii waan takka walumaan beekna asirra jirra waan taaneef sagantaan gaafa jalqabaa maakii ture maakii irraa dafee hafarsoon ajandaa biraatiin dhufee ajandaa farsoo irraan ajandaa keessanii amma ajandaa dafanii itti yaadee warri waa hafarsu kuni ajandaa biraa haa baasanii hadaraa keessan ajandaa intala tanaa intalli tun miskiina nama haadha ofiitiif jiraatu ajandaa dhiirri hin beektan sila akkaataa itti baaftan gara gafottoo isitan fottoo isaa zugrii kanarratti isin eeyna ammaaf nuti boona amanan bantaa akkasi ganni anilleen bilbilaa fi amma warri ajandaa hadaraa keessan ajandaa wahii dhiitaa gabbaasa ganni sitti fakkaatanii lubbuma jaarala ganneeti imbeeka ajandaa dhiitaa gabbaasa amma talarraanii ajandaa bira namni jaalala ganni qabu warruma gaafa tokkoffaa viidiyoo si gadi baasisan gaafa dura tokkoffaa footoo si gadi baasisanii footoo si kaasee irraa haasa'usanii amaara ta'e Oromos gaasa silaa qaamni isaan dubbachuu qaban. Har'a ammoo hunda kan anarratti rafarrafan ilaali. Hin argattan isin hunduu sa'eetan isin eega. Hundi keessan taraa qaba. Taraa isin dhufa wanti hunduu. Waaqayyoon hin beeka waan ta'eef akka keessanii miti. Gabaabumatti ajandaa jijjiiruudhaaf warri ajandaa baaftan rabbitu isin laaffisee warri waa dhiittanii baaftan jechuu addaaf sa'aatii meeqa isin dhiitaa gabbaasa ajandaa bira. Ijoollee Oromoo kan warra tiktokii kan ani duraan gisee ijoolleen tiktokii kun akkana jedhanii dhugaa rabbii ani sobanas ta'e namni akkasumatti haasa'e amma reefu naa gala rabbi namatti faa ergite naan jiru nama akkanaa faatti ergite naan jiru lafuma akkanitti bira yaa rabbii koo jedhitu waan ani hojjetin bakka xiqqisha wayyaa argatan namni tokkichi amma bar intalum takkitti gite ani kolfina arge maa kofaltee dhagaa dirqama bo'uu qabaadha irreessa keessatti maa fan ta'e re'an bo'uufan ba'e kolfuufan ba'e. Oromoo guutuu ganni qofa osoo hin taane ani Oromoo guutuu dhiifama gaafadha. Oromoo guutuu balbala gadi gombifate kan hundaa dura kufee dhiifama nan gaafadha. Waan isaan na adaban na fudha. Haala balazaa adabbii kana diddee anatu beeka anatu kana godhu hojjettan takkittiinte saddeetisa bal'aan irraan kaasan takkittiinte. Isin immoo tuffadhee kan isin dhiisan tuffadhee akka. Noo dhiisii tigisti. Bakka san hin gahini ila dhiisii mee. Rabbirraa koo boonaa koo Andiruusin kabajaa boonaa koo ati kabajaa maadhaa nama guddaadha dhugaa rabbii rabbirraa koos akkasuma nan jaaladha naman duru tokkoffaa jaaladhuudha har'a isa ufee na dubbisuu isaatiif mana koo seenee kabajaadhaan na gaafachuu keessaniif hundi keessan xiqqaa guddaa asirra jirtan gasti keerra jirtan kuni yaada kana na yaaduu keessaniif ani boonaa duru ganni boonarraa nan jaalachuu jalqabe ani dhugaa dubbachuudhaaf ganni eenyurraan bartee boonarraa nan bari'an dhugaa rabbii hoona dubbadhe boonadha kan nu jidduutti akka waan bakka tokko diraamaa shoora baay'ee taphatee wal nu barsiisee hanga dhuma keenyatti kan wajjin ture boonaa baaleetutu beeka waan nu lamaa walii taanus akka nuti wajjin taphannus boonatu beeka kanaafuu boonaa baay'eetti kabajaa obboleessa koo gaarii koo rabbirraa koo naaf jiraadhu maammee koo yoonii koo hundi keessanuu warra xiyyeettan caaltuu koo hundi keessanuu warri maqaan keessan yaameen dandeenye warri keessanii waan gaariis barreessitan akka hojii keessanii isinii haa kennu rabbi isinan jaaladhaa naaf jiraadhadhaa dhugaa abbaa qabu dhugaa itti murteessanii qaxxaamuun ilmoo namaati wal himuunis dhugaa ilmoo namaati kanaan duraayyuu isinuu jechaa turtanii ani immoo sodaan qabu kanaafuu naaf galatoomaa isiniin jaa yeroo barbaadan xumuraadhaa yeroo barbaadan nayaamaa isinii fan qaxxaamaa ani teessanii hiriguun naquu hiriguus nageessuu hin dandeessanii ani nama afaan amaaraa haasa'uu danda'u malee nama afaan amaaraa barreessuu hin dandeenyedha kanaafuu eessayyuu nageessuu hin dandeessanii yoo nan balleesse na qaxxaatanii isinii fan qaxxaamaa waan an balleesse isinii dhiifama isinan gaafadhaa kana balazaa wanti hin beeku hin jiru galatoomaan isiniin jaa sa'aatii barbaadanitti na yaamaan. Aye ammuma deemna mana boona nuuf bana fooloo sin godheetiin jira hunduma keessan ijoollee asirra jirtanii nu waama way sheerii nuuf godha inni nuufna
haraawwannu utuu dubbiin kun bal'achaa utuu hin deemin harkas miillas baallee utuu hin baasin sibiila yeruma diimate dha'uu jedhumti warri soddaa. Kanaafi ammuma Tigistis kunoo harka ishee bal'ifatteeti jirti, dhiifamaaf gajjetteeti jirti. Ganniitti waan kana tokko tokkoon itti maati akka hin dinne adaraa rabbii ijoolleen si eegaa jiru jedhaati. Nuu kadhadhaa miila ishee irratti nuu kufa, nuu fidaa ganni illee kabajaan nuu gaafadhaatii fidaa. Ammuma xumurraa please boona ati deemiti mana nuu bani follow si gooneeti jirra. Ablee follow naa deebistaniitu jedheeta yaada. Please haa xumurru. Nuufi daaganni deemaati. Boona way boonsaa maqaan kee boonsaa ati mana nuuf bani deemiti please. Way yooniin way abbaan tokko way hamrishaa abbaan way caaltuun way bilisummaa abbaan tokko mana banaati achitti sheerii godhaa fi tijiis achitti nu waama ganniis waama dafaati please dafnee haa xumurru wanta kana. Baay'ee gaariidha. Ani illee hin beeku garuu yaa boona atumti bane. Aishi kana kana to Bona mana jiru kana jirutti yaga to rabbi wali jira galaman kana akkuma amma kijin jette san waan beeku Bekka amma haasaan eresinaati amma deemaa too mana bani boona. Ani mana sinii banaa Ibrisha ani mana nan banaa hundi keessanuu mee Ibrishaatillee ganniidhaa bilbilee daqiiqaa 5 booda nan banaanilleeni hundi keessanuu achitti koottaa gaafa dhufnu bicha waan tokko amaanaa waa tolchuu haa yaadnu malee waa balleessuu akka yaadne jara keenya nuti gartee waan oduuf hojjettu keessatti walitti bu'iinsa namaa keessatti waan si fayyadu tokkotu hin jiru. Obboleeyyanii kaleessa ijoolleen wajjii waa'ee bitaatiin turte wallaahi gaafa mucayyoon tun gara biyya sanii dhuftu. Ganni Tigistitti haa balleessitu feetu gartee waan barbaadde dhugaa namaa garuu haaloon hin taatu hadha wal dhaban jedhanii jechuudha. Kaleessa gaafa isin gara biyya kanaa dhuftu waa meeqa taajibbi qaallittiin tun jechuudha Tigistiin tun jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tun kaleessa illee waa meeqa wajjin taate waa meeqa keessa waliin dabarte ganni namuu nama dhugaa namaa jallisuu miti hin dubbattisiinu. Ganni nama dhugaa namaa jallisuu miti sanis ni dubbatti mana ni bannaa ijoollee tana garaa walitti fayyifnaa bakka tokkotti deebifna inshallah rabbiin waa gargaaru. Nama silaa irratti sheer gochuu barbaachisu nama silaa keessaan dubbisuu illee barbaachisu dubbistanii gara mana kootiis deessitanii mana deemee mana isinii banaa inshallah gaafa dhuftan ammoo tasgabbiin naamusaan osoo nam tokkoon arrabsin osoo nam tokkoon dhiibne dhugaa jirturra dhaabbannee dubbanna ilmoo teennaan hundi kennaa ganaa ilmoo dhalla fuuldura kenna jira waan taateef inshallah hundi keessanuu warri fooloo hin qabne fooloo godhaana jala koottaa mana nan banaa achitti waan tokkorra dubbannaas teenne waan dubbannu hin qabnu. dubbii haa dubbachuu itti komentii cufi dura ishii komentii cufu warri komentii kunii isaani kan sammuu kee sammuutii jeeqaa jiru jara komentii kana harka keessa rabbiin ittoowwan harki keessa naa Elame tiiji waan gochuu qabdu bakka ati moo waaqaaf jedhiiti dhiisi waan hundumaayyuu hin dubbatiin achirratti girrigirree qaataniise lubbuun qaataniise ani qaataniise kaleessa osoo taane qaataniise an dhiiseera anumarra murtaa'u Bona bakka mee anillee dhufuee ganniidha dawwala rabbi halaafis jara kenna nama takka yoo walitti deebisuuf yaaddan tokkoof yaadina adaraa keessan nama addaan diiguuf yaadina maal argattamme nullee aarree jirra haalan taaneen ilma namaa takka akkuma isin aartan sani garuu ammoo shira namaatiif akka namni gartee dallanee wal dhabuuf jidduu namaa kanatti waan hin taane facaasina adaraa keessan akkasuma isin hin jedhu rigomantii galatooma bu'ee jiraan. Ayo nakan turun, mana mau nakan